Ashama harka fuunee jira jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya marti keessanuu bakka jirtanitti viidiyoo kana yeroo daawwatan bakki tun eessa akka taate isiniifuu ni gala. Kan isin duratti mul'atu jiru gaa dhalataa Oromoodha. Weellisaa Oromoo kabajamaa jaalatamaa ilma Oromtichaa dhalataa Haramaayaati. Artist Elemoo Olii. Bakki itti argamnu tun eessa? Galatooma afeeruu keetii fi guddoo wanni inni itti gammachuu qabu gaafaan ijoollee gaafaan daa'ima nama kanatti dhiqachaa ture oduun isaa immoo akka jabatti jireenya namaa keessatti wanni nama ulfaata waan barte dhabuun hedduu akka nama rakkisu akka nama cinqii keessa nama naquu ni beena. Haa ta'u garuu Haramaayaa har'aan tanaan dhufee akkanatti ijaan arguu kiyyaaf hedduu takkaan gammade. Bishaan Haramaayaa kaleessarra boru wayyaawaa irrarra immoo boru akka guddatu abdii guddoon qaba. Dhalti kun ijoolleen asitti daldalamtee nu booda as geesse akkanatti daakaa jiru bishaan Haramaayaa kana fakkaata. Galatooma ulfaadhaa wallee faanaan tole. Gammachuu tanaan gaa isin ibsuu barbaade. Galatooma ulfaadhaan isin jedha. Tole ulfaadhaa galatooma mee itti aansinee gaa kabajamoo Jaalmaadii Ali Musa artist Elemoo Olii wajjin asitti hara Haramaayaa gubbatti argamna. Mee Maadii Ali baga nagaan dhufte? Eessatti argamtan? Haramaayaati. Ayyee? Arti maayaa tun haraa beeyta. Arti tuni xiqqoo hamilee nu cabsitee turte. Raaree taateetti gandaa hajii san miilaan achi bahaa turani. Asii keessa yaa'anii